Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 1 fi 2. Okay. Akkas jedha. Yesus gooftaadha hin dubbisa akkas jedha. Mata dureen isaa seeraa fi fakkeenya gaa'elaa jedha. Achumarraa kaaneeti waan lama laallaa hadha. Gabaabsee barreeffadhee yeroon akka nu jalaan saamamne godheeti irratti dubbannee fixuu yaalaa jechuudha. Ijoon dubbiillee maal akka ta'e dhumarratti isinii dubbisa. Yaadannoo isaa waan qabadheef dhumarratti. Akkas jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa. Obboloota koo isin warra seera hubattanitti nan dubbadhaa jedha. Seerri hamma namni jiru duwwaatti irratti gooftummaa akka qabu hin beektanii ree. Fakkeenyaaf dubartiin heerumte tokko hamma abbaan manaa ishee jiraatu duwwaatti seeraan itti hidhamtee jirti. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu seera isa ittiin abbaa manaa ishee sanatti hidhamte irraa hiikamuu isheetii jedha. Asirratti hidhamteetti jedha garuu hidhamte irraa hiikamuu isheeti. Yesuus Kiristoos gooftaadha hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya ulfina keetiif akka fedha keetti akka jaalala keetti asitti walitti qabamne irraa akkaataa sooshaal distansii addaan dhiibamneetis ta'u garuu yaadaa fi garaan qalbiin hafuurri kan kee walitti nu qabee bakka elektirooniksii adda addaa keessaan sagalee wal dhageessisaa fuula walii ilaalaa kan mul'atanis kan hin mul'annes yaa Waaqayyo hafuuraan garuu walii wajjiin dubbataa ulfina kan kee biyya lafaa irratti mul'isaa akka jiraannu nu gargaari. Ameen. Guyyaan kun keeti. Dalagaan dalagamus fedha keeti. Kan fedha kee hin taane nurraa citee haa hafu. Ameen. Kan kee ammoo ulfina dhugaa dubbii keetiitiin barsiifamee haa dabarfamu. Ameen. Tajaajila hojii kee isa qajeelaa san raawwatee haa darbu. Ameen. Yaa Waaqayyo dubbii asitti nutti kennite kana keessaa ammoo akka nyaata gabataa irratti dhiyaateetti walii wajjin nyaannee mi'eeffannee ulfina keessan isa dhokataa biyyi lafaa arguu hin dandeenye san walii wajjin arginee gammadaa abdii godhataa jajjabaataa adeemsa jireenya kiristaanummaa keenya gara fuulduraatti akka ariifachiifnu ati hadha ila gooftaa gubbaa sanii. Waaqaas haaqii ifa kan kennuuf kenni. Ameen. Ameen. Ergaa dubbii keetiillee yaa Waaqayyo konfiuzinii lafaa adda addaa karaa garaagaraatiin itti nu marsitu keessaa qulqulleessi gingilchii dhugaa nu nyaachisi. Ameen. Waan kana hundumaa gootuuf karaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaatiin eebbifami. Ameen. Maqaa Yesuusitiin ameen. Ameen. Egaa barsiifni kuni tokkoffaa ani warra seera hubatanitti dubbatamaa jira. Warra seerri ka hubatamoo warra Kiristoositti amanuudha jechuudha. Warra amantii qabanitti dubbataa jira. Gadi ammoo lammaffaa irratti inni lammaffaan seera gaa'elaa fakkeenya godhadhee lamaan kana wal biratti qabee seera hubachuu fi seera raawwachuu. Akkasumas ammoo seera yoo jennu ammoo seerri gaa'elaa maaliif fakkeenya ta'e as jalatti nuuf kenname maal irraa barannaa akkamittis itti fudhanna kan jedhu walii wajjin laalla. Dubbiin kun obboloota warra amanan warra hafuura qulqulluun garaa isaaniitti dhangalaafame seerichas hubatanii fi beekanitti dubbatame jechuudha. Hamma namni jiru duwwaatti nama irratti gooftummaa qabaata. Akkuma jedhe fakkeenya dubartiin heerumte tokko hamma abbaa manaa ishee jiraatu duwwaatti seeraan itti hidhamtee jiraatti jedhee walitti qabee Phaawulos wanti nu barsiisuu yaalaaru maali asitti
abbaan manaa ishee yoo du'e seera isa ittiin abbaa manaa sanatti hidhamte irraa akkuma hiikamtu akkuma dubbatu amma firdiin warra kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru jedhee ammoo Roomaa irratti Phaawulosummaan boqonnaa 7 kana fixee boqonnaa 8tti akkuma ce'e lakkoofsa 1 irratti dubbataa jechuudha. Argitanii? Dubbiin kuni waa'ee jireenya kaleessaatii fi jireenya hadhaa waa'ee warra kiristoositti amananii fi warra kiristoositti hin amanne waa'ee jireenya bara kakuu moofaatii fi bara kakuu haaraa waa'ee warra kaleessa sirna seeraa raawwachuudhaan seera guutaarra jedhanii garuu isa ufafoo fuuldura dhufee fiixaan baamuuf jiru san akka shaakalaniif Waaqayyo karaa saaqee fi ture garuu hadha gaafa inni kaleessa fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti shaakalamaa ture sun dhufee dhugaan raawwatamu ammallee isa kaleessaa sanitti rarra'anii hafan hundumaa wal bira qabee addaan saaqee akka hubatan godhaara jechuudha. So dubbiin kun obboloota warra amananitti dubbatame yookaan warra hubatanitti dubbatame yoo jedhu warra seericha kalee ka sirna seera raawwachuu irraa hiikamanii isa haaraa ayyaanicha Kiristoos waaqarraa qabee dhufeen kanatti hidhamanii jireenya haaraa jalqaban kanatti dubbataa jiran basically. Maaliif akkas godha beektu? Jireenya kaleessaa san irraa hiikamne jireenya haaraatti hidhamne jiraataarra jedhaati garuu jireenya kaleessaa ka jiraatan warra jirantu waan jiruuf. Keessumaa kana sodaachisu warroota geggeessitoota waldaa ta'an, warroota geggeessitoota biyyaa ta'an, warroota hayyoota jedhaman, warroota beektota jedhaman, warroota kalee dhugaa dubbachuuf hundinuu yaadattanii yoo isaan gadi banii miidiyaa irra dubbatan nabiyyiitu dhufe jedhamaa turan warroota kaleessa namni kun eessa ture haga hadhaa biyyattii tana keessa jedhaa ajaa'ibsiifataa turretu garagalee erbee kadhoo moofaa kaleessaa san fudhatee uffatee biyya keessa farda abaarsaa gulufsiisuu jalqabe santu waan jiruuf nuti ijoolleen warri silaa warroota akkasii duuba deemaa geggeeffamnu kuni at least wanti tokko walii himuu danda'u qabnu hubadha. Beeka. Gaafa beektan, gaafa hubattan akkuma obboleessi keenya amma jedhaa jira. Duunullee duuti keenya du'a akkamii akka ta'e hubannee deemnaa jechuudha as jechuudha. Warroota du'a akkamii du'aaran hin beeknetu hadha du'a lubbuu namaatti taphataaran. Warroota du'u jechuun maal akka ta'e hin beeknetu hadha lubbuu namaa baasaara. Du'u maal akka ta'e hin beekne dhugaa isinitti himu. Odoo dhuguma akka saduuqonni amanan san duuti keenya takka duwwaa ta'e maaltu akka ta'u yaa imaajinii godha. Ani hadha yoon du'e deebi'ee firdiif hin kaafamu ta'e. Hadha yoo nama kumaatama silaa haluu ba'uufu gadi ba'ee nama miiliyoona tokko caragadee du'e maali? Waan na eeggatu hin jiru waan ta'eef wanti sodaadhu hin jiru jechuudha. Tutu jira. Duuti atadha du'aartu kuni duutee achi naftuu miti. In kaata keessumayyuu warra amantaa yoo taatan isin obboleessanii boqattanii ciisaartan malee in kaatani. Gaafa kaatan ammoo wanta isin eeggatu jira. Wanti isin eeggatu maali? Akkaataa hojii keessan hadha biyya lafaa irratti raawwatameen firdiin isiniif kennamuun yoo Kiristoositti amantan. Egaa firdiin warra Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko hin jiru jedha. Roomee 8 irratti. Seera jennee ol fudhannu seerri eekamsa Waaqayyoo fida malee araaran fidu obboleeyyan koo. Kana sirriitti fadha. Roomaa 4:15 Roomaa 4:15 yoo dubbistan seerri eekamsa Waaqayyoo in fidaa jedha. So eekamsa Waaqayyoo fida malee araaran fiduu jedha. San duwwaa miti. Namni seera eeguudhaan
dhaala amma maal jedhe duratti yoo dubbatu yoo du'aa kaatan wanta isin eeggatu jedhamti wanti isin eeggatu yoo warra Kiristoosii amantan taatan jireenya bara baraatti isin eeggataa jechuudha. Yoo warra Kiristoositti amanne taatan du'a bara baraatti isin eeggataa jechuudha. Yoo warra Kiristoosii amantan jireenyi bara baraa isin eeggatu suni dhaala jedhama. Dhaala isa Waaqayyoodhaa nu abdachiifamedha. Nuti ijoollee abdiiti yoo jennu waan nu abdachiifametu jira jechuudha. Egaa dhagaa namni seera eeguudhaan dhaala abdachiifame sana argata oduu ta'e amantii akkasumaanii abdiin Waaqayyoos gatii malee hafa jedha Roomaa 4:5 irratti. As keessatti waan lama tokko isin himuu barbaada. Tokko warri Kiristoosii wajjin tokkummaa qaban maali? Warri Kiristoositti qabamanii jiraatan hoo maali? Karaa biraatiin Kiristoosii wajjin tokkummaa qabaachuun maali? Kiristoositti qabamanii jiraachuun maali? Kiristoosii waliin tokkummaa qabaachuun qajeelummaa Kiristoosii isa itti qabamanii jiraataniin karaa amantii isaanii karaa hojiin jenne karaa seera guutuun jenne argitanii karaa sirna seeraa raawwachuu hin jenne yookaan gadi ba'anii hoolaa qalanii dhiiga dhangalaasanii daabboo daggasanii kaan godhanii nama waamanii dibbeedhaanii halkaniif guyyaa oolanii kaan hojii biraatti deebisanii miti. Karaa sirri dhagaa karaa amantii qajeelummaa Kiristoos isa itti qabamanii jiraatan saniin karaa amantii isaanii waan eegamaniif laal karaa amantii isaanii waan eegamaniif firdiin isaan hin argatu jedha. Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame gara Waaqayyootti argamee Waaqayyoon isaaniif kadhate kan itti faradu hin jiru jechuudha karaa biraatiin. Boqonnaa 8 kanarratti Roomaadhuma 34tti kana dubbata. Waaqayyo karaa Kiristoos nutti faraduu dhiisuu duwwaa miti waan tokko badhaa sirriitti. Waaqayyo karaa Kiristoos nutti faraduu dhiisuu duwwaa otoo hin ta'in nu jaallatas. Karaa Kiristoosii nu jaallata. Kiristoosiin karaa biraatiin miti. Karaa Kiristoosii nu jaallata. Maaliif? Gammachuun isaa isaan raawwatama waan ta'eef. Maatewos 17:5 irratti kana nu hima. Gammachuun koo jaalalli koo isaan raawwatamaa jedhee dubbateera. Waa'ee seeraa isinitti maaramu hagamaa waan tokko isinitti sirrii qalbifadhaa. Waa'ee seeraa fi warra seera guutuudhaan seera eeguudhaan Waaqayyo biraa wanta abdachiifame san argachuu irra uf kaayaniitti irra dhaabbataa mallee. Egaa Kiristoosii wajjin tokkummaa qabaachuu jechuun kana yoo fakkaatu Kiristoositti qabamanii jiraachuun hoo maali? Firdii irraa birmadummaa argatanii fooniin otoo hin ta'in hafuuraan geggeeffamaa jiraachuu. Kiristoositti qabamanii jiraachuun maal akka fakkaatu yoo beekuu feetan firdii irraa birmadummaa erga baanii booda fooniin otoo hin ta'in hafuuraan geggeeffamaa jiraachuu. We have escaped the judgment. We have escaped. Gaafa Kiristoos beeffannoo irra ol ba'e suni beehe silaa odoo intaa jedhee odoo hin taane hypothetical jedhama Ingiliffaan. Akkanumatti odoo yaadne odoo Kiristoos akkuma kun achi ba'e yaa abbaa koo fedha kee yoo ta'e obboleessi keenya duratti yoo dubbisu xoofoon tun narraa haa darbitu akkuma jedhee kee maal jedhe fedha koo odoo hin ta'in akka fedha keetti odoo jedhe sani no akkuma fedha kiyyaatti waan affannoo irra ba'uun barbaadu gatii hojii isaanii argatan jedhee odoo hafe dhumni biyya lafaa achi ture. That was the end of every creation of God. Wanti Waaqayyo uume hundu achitti raawwatamaa ture. Kiristoos garuu maal godhe? Dhumni biyya lafaa yoom akka ta'e gaaf sanirra odoo hin taane gaafa ijoollee isaatiif kaayetu jira. Guyyaa har'aa gaafa jedhamu kitaaba irraa dubbisanii yaadattu laata. Guyyaan har'a jedhamu tokko hin dhufaa jedha kitaaba irratti. Guyyaan sun guyyaa gooftaati jedha. Guyyaa san keessatti ijoollee Waaqayyoo ililfattee gooftaa ofii fudhattee akka misirroon dhiirsisii yoo dhufu gammaddee ililfattee yaa'u. Maqaan kiristaanummaa buleen koo kiristaana jedhaa yoo deemnu biyya kamiyyuu dhaqaa. Western Christians, Eastern Christians, Northern Christians,
Catholic, Orthodox, Protestant, maqaa waama hundumaayyuu maqaan kiristaanummaa jedhamu kuni maddi isaa maali jettanii yoo ilaaltanii akkaataa adeemsa jireenya kennaatiin malee gocha yookiin hojii kennaan miti. Agartuu? Maqaan kiristaanummaa kenna akkaataa adeemsa jireenyaa kenna. Akkaataa adeemsa jireenyaa kenna. Isa duratti maal jedhe? Fooniin odoo hin ta'in maaliin? Hafuuraan geggeeffamaa jiran. Akkamitti fooniin odoo hin ta'in hafuuraan geggeeffamuu dandeenya? Because firdii jalaa birmadummaa arganneerra waan ta'eef. Adeemsi jireenya kennaa maal ta'ama? Hafuuraan. Isa santu kiristaanummaa nuu kenne. Ijoollota hafuuraa waan taaneef. Hafuurarraa warra dhalatan waan taaneef. Hafuuraa qulqulluudhaan waan geggeeffamnuuf. Wanti nu as addunyaa irratti calaqqifnu waan tasfaa'een abbaa eenyullee shaalloon namni asirra jirtan hundinuu godhan odoo hin taane waan Kiristoos karaa hafuura isaatiin nu keessa jiraatee hojjetu. Akka isa jalatti dabarsinee of kennuu kennaatiin nu keessaa dhiibbatee bahee addunyaatti mul'achuu isaatiin yes namni sun kiristaana jedhama malee isa Kiristoos na keessa hojjetu san achiif duuba kaa'ee gadi bahee nama kumaatama nyaachisaa obaasaa gammadaa diggisii buusee bakka namuma gammachiisuuf jechuudha. Basically waaqa akka fedha waaqa odoo hin taane namuma lafarra jiru kana gammachiisuuf yoo waa hojjedhe sun kiristaanummaa miti. Kiristaanummaa achi dogongore namni. Biizinesa godheera kiristaanummaa namni. Maaliif? Because what they do is to give the pleasure to the heart of man, not to the will of God. That pleasure should be given not to the heart of man, but to the will of God, because the heart of man is wicked. Garaan nama jallaa waan ta'eef, jallina sanitti gammada waan ta'eef, namicha gammachiisuuf wanti ati gootu originally duruma jallaa ta'ee isatti dhiyaachuu qaba. Ati namicha gammadu san laalta garuu ati beekaan jirtu wanta jallaa hojjetaarta namichi erga gammachiiftee sitti fakkaateera hadhaaf garuu Waaqayyo firdii isaa lafa kaa'ee siin eegaa jira. Amen. Isin namoota duratti maal ta'uu barbaadan garuu Waaqayyo garaa keessan beeka jedheen hime Fariisotaan. Hadha Fariisotatu biyya keenya guute. Fariisonni Kiristinnaa keessaa duwwaa miti argaman obboleessan koo. Fariisonni hawaasa kamiyyuu keessa jiran. Fariisonni Musliima keessa jiran. Fariisonni Ortodoksii Kiristaana kamiyyuu keessa jiran. Fariisota yoo jedhamu nama wanta Waaqayyo fedhu dhiisee wanta namni fedhu duwwaa irratti xiyyeeffatu. Fariisota jechuun nama waan ofii godhu odoo hin taane waan namni godhu irratti firdii kennuuf quba dheeressudha. Okay? Yesuus gooftaadha. Kanaafi. Amen. Abdiiti. Dhagayaa. Maqaan kiristaanummaa kennallee akkaataa adeemsa jireenya kennaa hafuuraan geggeeffamnu saniin nuu kenname malee hojii kennaa miti. Gochaa kennaa miti. Okay? Yaa, egaa seerri adeemsa jireenyaa maaliree? Seera amma. Seerri adeemsa jireenyaa maaliree? Jiraachuudhaaf fooniin otoo hin ta'in hafuuraan yaadu. Dhagaa, seerri ammallee Kiristoos maal jedha? An seera cabsuuf yookaan seera balleessuuf odoo hin taane seera fiixaan baasuuf dhufe yoo jedhu sanii namoonni isa kaleessaa dhiisaa isa hadhaatti jiraadha yoo jedhaman inni kaleessaa sun akka waan shaarameeti kan fudhatan. Kiristoos maal jedhee ani isa kaleessaa san shaaruuf odoo hin taane isa guutuu godhuuf dhufe yoo jedhu hadha maal jechuudha ree? That means hadhallee seerri ma jira. Ergaa Yohaannis irra dhaatanii yoo dubbistanii seera malee jiraachuun cubbuudha jedha. That means seerri jiraachuu qaba jechuudha. Cubbuu jechuun seera malee jiraachuudha waan jedhuuf. So, yoo seera kana fudhannee ilaallu seerri adeemsa jireenyaa maaliree yoo jennu jiraachuudhaaf fooniin otoo hin ta'in hafuuraan yaadudha. Seerri adeemsa jireenyaa kiristaanotaa jechuudha. Isa moofaa otoo hin ta'in isa haaraadhaaf of kennuudha. Seericha duwwaa seericha otoo hin ta'in ayyaanatti qabamuudha. Seerichatti qabamuu odoo hin ta'in ayyaanichatti qabamuudha. Tokko jalaa baatee tokko jalatti. Okay? Qabamuudha jechuudha. Dubartiin
maal jedhu hamma abbaan manaa ishee sun jiraatu seeraan isatti hidhamtee jiraatti yoo jennu maal jechuudha abbaan manaa ishee yoo du'e isarraa birmaduu baate so seerichi ima jira ama maal jedhaa raree seera kakuu moofaa suni akka abbaa manaa isa du'eeti seerichi istiilima jira laala obboleen koo kakuu moofaa tanii otuma sarara kakuu addaam dhaloota addaam irraa haga dhuma biyya lafaa yookaan just genesis seera uumamaa boqonnaa tokko haga dhuma otoo sarara akkana sarartanii garaagarummaa jiru isinitti maal akka ta'e seerichi kakuu moofaa uumama tokkorraa haga dhumaa seerichi akkuma diirii irratti jira guyyaa kakuu moofaa irraa kakuu haaraatti ceene abbicha manaa seericha san irratti nurra jiru santu nurraa du'e as ammoo abbicha manaa seerichuma kanaan ila itti diriiree nu jiraachisutu nurra ama maal godhaa raree akka abbicha manaa seericha kana jalatti seerichi istiilima jira abbicha manaa kana jalatti heerumneeti dubartiin heerumteeti istiil namicha du'e san yaadduuti jechuudha ni yaaddi achi teettee abbaa manaa kana jala kana jechuun seerichi suniyyuu seerichi namicha sanii fi haadha manaa isaa walitti hidhuuf taa'e malee haadha manaa sanii yookaan qabeenya namicha sanii godhee itti hidhee san dogongoraarra sirriitti hubachuu akka qabnu jechuudha. Yeroo tokko dhiifama shaalloon bahee ture deebee seenuuf yaalaa jira. So isa kana waa'ee seeraa qabannee yoo deemnu kana inni lammaffaan maaliree? Inni lammaffaan fakkeenya gaa'ilaati. Waa'ee seeraa fudhannee fakkeenya gaa'ilaa bira ilaalaallu ammamee. Dubartiin abbaan manaa ishee otuma jiru dhiira kan biraa wajjin yoo inni lammaffaan maali? Waa'ee seeraa fi gaa'ilaati. Inni jalqabaa maali? Obboloota warra amanani amma ka dubbataa turre. Basically karaa biraatiin faallaa kanaa jechuudha. Maal jechuudha? Obboloota warra seera jalaa hiikamanii seericha haaraa jalatti abbaa manaa haaraa jala jiran jechuudha. Yookaan warra seera jala ba'anii ayyaana jala jiran jechuudha. Warra seera guutuudhaaf hojjetan odoo hin taane warra Kiristoositti amanuudhaan seera karaa Kiristoosii guutame san dhaala godhatanii fudhatanii amma kaasaa jiru. Inni duraa san. Inni lammaffaan ammoo fakkeenya gaa'ilaa biyya lafaa kanarratti gaa'illi maaliif kenname yoo jedhu jireenya waaqaa fi saba waaqaa gidduu jiru kana jireenya seexanaa fi saba lafarraa jidduu ture sanii wal cinaa qabnee ilaallu jechuudha. By the way, lolli hadda Itoophiyaa keessatti adeemsifamaaru it's not between Oromo people and Abiy, it's not between Oromootii fi mootummaa gidduu miti lolli. Make no mistake, kiristaana taanee yoo dubbannu dhagaa lolli biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiru Oromoof Abiy gidduu miti, Oromoof Bilxiginnaa gidduu miti, Oromoof Amaara gidduu miti, Oromoof Tigiree gidduu sabaaf lammoota gidduu miti lolli. Sabaa fi yookaan mootummaa gidduu miti. Biyyattii Itoophiyaatii fi mootummaallee gidduu miti lolli. Lolli saba biyya san keessa jiru guutuu fi seexana gidduu. It's the war between the nation of Ethiopia and the devil, who is thirsty to drink the blood of innocent people. Ummata hiyyeeyyii. Hiyyeessaaf kaan addaan baafatee ilaalu. Dhiiga dhuguuf burraaqa malee. Hojii isaa kana kan keessa isaa gadi ciibsu gammachiisu dhiiga hiyyeessotaa dhuguudha. Kana hojiin isaa. Kanaaf walitti nama dinqee kaan garagalchee oofoo jallinaa gadi dhangalaasee akka sabni hunduu dhuguu fi manni hunduu wal nyaatu godha. Kun ka cabuu dubbii waaqayyootiin. Kana ka cabsitu hafuuraan hidhatteeti. Kun yoo cabe fedha waaqayyootu raawwata. Fedha seexanaa odoo hin taane.
Kana godhuu keetiin waan namoota gammachiisu odoo hin taane waan fedha Waaqayyo ta'e raawwataarta. Kana hin dogongorin obboleessan koo. Do that. You will see the difference. Hin argita jijjiirama. Yoo dhuguma Kiristoositti amanna ta'e. Yoo dhuguma maqaan keenya kiristaana jedhamnu adeemsi jireenyaa keenya karaa san ta'e do that. Kadhadhu jilbiifadhu kadhadhu jechuun mataa jechuun miti. Waan hawaasni kee itti si waame dhaqi irratti hirmaadhu. Dogongora uumama oolchuuf illee. As deebi'am dubartiin abbaa manaa irraa dubartiin abbaan manaa ishee utuma jiru dhiira kan biraa wajjin yoo jiraatte ejjituu jedhamtii jedha. Kana gara lamatti ilaaluu qabna. Kaleessa yeroo seerrichi moofaan jiru sanii okay gaaddidduu isa dhufuuf jiru kan Kiristoos isan eeggataa jiraatan malee Kiristoosiin jala jiraataan turre. Hadda gaafa Kiristoos dhufe Kiristoos jala jiraataa isa kaleessaa saniif jiraachuu hin dandeenye. Biraatiin ayyaanatti of kenninee amantaan fayyinee seera eegna jechuun hojii Kiristoos fannoo irratti raawwate san rakasa godhu. Kiristoos gaafa fannoo irratti ba'e dhumateera raawwatameera erga jedheen booda as deebine isa inni raawwate san raawwachuudhaaf fiiguun dubbii Kiristoos dubbate san yookaan hin amannu yookaan ittiin jiraannu jechuudha. Wanti lamas keessaa tokko ila kan biraatti yoo rumtes ejjituu hin jedhamina ejjituu jedhamteedha. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu isheen seera sana irraa waan hiikamteef argitanii karaa seeraatiin abbaan manaa sun waan hin jirreef dhiira biraa kan biraa yoo heerumte seerichi sun ima jira ammallee ilaala. Maal jedhan dubartiin tuni dhiira biraa waliin jiraataarti jedhanii gaafa seericha gafuudhanii ilaalanii abbaan manaa isheetti ka durii sun du'eera hin jiru. So ka biraatti heerumuu hin dandeetti jechuudha. Gafuudhanii ilaalan seericha abbaan manaa ishee ka durii sun jira. Ka biraa wajjin jiraataarti akkamitti ta'e kun qoratanii yoo ilaalanii akka gaafii Kiristoosiin gaafatan sani Maatewos irratti yaatiin 15:35 akkas irratti 5:35 akkas. Museen abbaan manaa yoo dhiirri yoo dubartii baase seera ittiin baase sanaa kennuuf hin jennee jennaani Museen mata jabina keessaniif karaa isinii saaqi malee waan Waaqayyo tokko godhe lama godhuun namaaf hin kennamne jedhe. Odoo abbichi manaa jiru hin hiiktuu jechuudha ammallee. Garuu akkuma seera Musee sanitti yoo ilaalle abbichi manaa odoo jiru yoo dhiira biraa bira jiraatte dhaqanii abbicha manaa anumatu hiikee yoo jedhe ejjaan eenyu beektu asitti? Isa ufillee ejjee isillee ejjisiisee jechuudha. Okay? Surrender yourself under your husband. Abbaa manaa kee jalatti uf kenni jedhee yoo isiin akkasuma odoo jiraattu ofirraa gadi baase isa ka ejjisiise. Hisqeeliin bee maal jedha? Dhaqii saba Israa'elii itti dubbadhu. Yoo itti dubbatte isaanis hin fayyu. Dhiigni isaanii harka keetirraan dhiiga isaanii harka keetirraan barbaada. Garuu yoo dhaqxee itti dubbachuu baatte isaanis hin dhumu dhiigni isaaniillee harka kee irraa barbaada. Yaa abbaa manaa odoo lubbuun jirtu odoo sitti uf kennitee jiru gaafa sii dhiibdee baafte isiinillee yakkamtu taati atillee yakkamaa taati. Yakka isiitiif ammoo firdiin mataa kee irra taa'aa jiraata. Isaan wal qabache waa'een gaa'elaa beekanaaf nutti himama malee waan biraatiif miti. Bu'aan gaa'ela irraa argamu lamaan tokko kan asirra barreeffadhe maali tokko bu'aa qajeellummaati. Inni lammaffaan bu'aa qulqullummaati. Asirratti bu'aa gaa'elaa wanti fideef because seerichi amma duratti isin hime san as dhufnee yoo ilaalle bara haaraa kana keessatti ayyaana jalatti yoo jiraannu akka kiristaanaatitti yoo jiraannu gaa'ela yoo jedhamu gaa'elli wanti nuuf kenname wanti irraa nu barsiisu maali tokko qajeellummaa lammaffaan qulqullummaa. Abbaan manaas haati manaas waliif qajeelota ta'uu qabu. Waliif qajeelota ta'uu irraan qulqullummaan isaanii Waaqayyoon duratti eeggamaa jechuudha. Ciisichillee iddoon ciisichaallee qulqulluu kan ta'e haa ta'u akkuma jiru. Okay.
bu'aa qulqullummaa ilaallu firdiin warra Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru jedhee ka'eeti waan jedhutu jira kitaabni qulqulluun. Ani muka waynichaati isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu ija baay'ee kan godhatu isaa jedha. Biratti maal jedha obboleessi keenya? Akka dubartii ciniinsifattu in ciniinsifanna garuu homaa hin deennu jedha. In ciniinsifanna wanti deennu hin jiru. Why? Because isa ija baay'ee nu argamsiisu sanitti hidhamnee hin jirru yoo ta'e ciniinsuun keenya ciniinsuu kantu. Ciniinsuu gidiraati, ciniinsuu jallinaati, ciniinsuu du'aati, ciniinsuu kufaatiiti. Sanjala ooluuf sanjala because Kiristoos gaafa natti qabamtan gidiraan hin jiru, hin ciniinsifattanii hin jenne garuu gaafa ciniinsifattan ija godhattanii jedha. Garaagarummaan sani. Qajeellummaan achi keessa jira. Qajeellummaa jechuun sani. Inna ana irraa gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessanii jedha asirratti ammoo. Yohaannis 15:5 irratti kana dubbata. Wangeela Yohaannis 15:5 irratti. Ana irraa adda baatanii waa takka illee godhuu hin dandeettanii. Namoonni baay'een dhugaa isinitti hima. Biyya geggeessina jedhanii, waldaa geggeessina jedhanii, raajii dinqii waaqarraa gadi roobsina jedhanii, Kiristoosiin koshaa kaanii kiloozetii keessa itti cufanii ofii waltajjii taqoxaaxaruu yaalan. Itti himeera. Kiristoos ammoo nama ja'a. Amma dhiibanii kiloozetii keessatti cufanii atas tuudhaan hojjeta. Achuma keessa taa'ee dubbii isaa dubbi. Anaa ala waa takka hojjechuu hin dandeettu midhaan. Gabbayee diigee asirraa bu'ii kana guyyaan sun jira. Guyyaan waltajjii atirra dhaabattee lallabdumte addunyaa atirra jiraatu kun diigamee bittinnaa'ee hurraa'ee si jalaa dhabamutu jira. Guyyaan sun hin jira. Agasii waaqayyo maal jedha? Kiloozetii keessa achi dhiibi. Inuma ta'a. Maal sin jedha? Dubbi masaa sitti yoo gurri kan kee ka hojjetu ta'e, yoo garaan kan kee ka jallina dhiisee qajeellummaaf abboomamu ta'e, maal jedha? Ana ala waa takkatti hojjechuu hin dandeettu sin jedha. Hafuura keetuu baafachuu hin dandeettu. Qajeellummaan san jalatti madaalama. Qajeellummaan san jalatti gamaggamamee ilaalama. Jallootatu waltajjii waldaa kontirool godhaara bara kana. Wanti biyyi lama abaaraman. Jallootatu biyya geggeessaara. Jallootatu waldaa waaqayyoo geggeessaara. Jallootatu hawaasa dura bu'ee deemaara. Fakkeenya kaleessa isinitti hima. Achi dhaabatanii kadhadhaa warri kadhattan jedhanii paastoroota illee bakka kiristaanaa, islaamaa, abboota gadaa jedhanii waamaa turan. Namuu hin baane. Okay, dhani nama dhabanii namoota beekan maqaa waaman. Namoonni tokko gariin yookaan miidiyaa jibbaa, viidiyoo afoon fedhu ta'a hin cadhise. Eebanii namoota irra tartimaan gaddeema. Namoota bakka waa godhe achi yaa'anii martuu gariin hin kadhanne akkanuma waan jiru dubbatee irraa bu'e. Maaliif? Warroota silaa bakka saniif waltajjii saniif waamametu haguuggatee deemuu fedha. They are scared of the world. Biyya lafaa sodaataniiran. Waan waamamaniif dhiisanii warra waan waamamneef achi dhaqee borcu duuba dhokatanii achi taazaabii ta'uu yaalan. Ta'ee ilaalamee inni sirriin jiru jechuudha. Wanti bee yoo hawaasi baay'ee fakkeenya Kiristoos irraa barannu tokko isinitti himu. Kiristoos yoo namni walga'ee yoo arge achi dhaqa. Maal dhaqa beektu bakka walga'ame sanitti namoonni ol ka'aa bocorcora yeroo baay'ee hin beeka dhaqeeti akka dubbiin hin banne dhaqee ummata hoolota walga'e sanii namni tokko lafaa ga'e oduu waan jalqabuuf nama oduu jalqabu san dursee ta'uuf dhaqa. Yoo dhaqellee oduu sirrii dura isaaniitti ijaaraa deema. Kanaan biyyi lafaa bee kiristinaan bee guddataa kan dhufteef. Kiristinaa amma immoo akkan ol deemtee giraafii odoo ilaaltanii gad deebi'uuf taati. Haa ta'u bara dhumaatti dhufe. Bara Kiristoos waldaa isaa biyya lafaa harkaa sassaabbatu. Bara Kiristoos hoolota isaa warroota kalee na jaalattu eessi jaalanne. Wel hoolota koo hodhaadhee itti kennee hadha amanamuu didan harka hoqoqqatee fudhatutu dhiyaataa jira. Bara santu dhufaa jira. Haa ta'u uleen Yahudaa harkaa hin kufti jedha. Bara inni bara moosun dhufu Isaayyaas irratti bara inni bara moosun dhufu uleen Yahudaa harkaa hin buuti jedha. Seexantichatu qabata gaafsan. Maaliif? Yesuus harkaa fuudha kaa.
Efesoon irra maal jedhe jara lafa jalaa gadi bu'ee abeenya harkaa fuudhee kennaa alagdicha diinticha harkaa micciiree fuudhee kennaa san ijoollota isaatiif kenna jedha. Qulfii du'aa inni bara lafa jalatti warra du'an itti awwaalee itti qollofee daaru san maal godhe dhaqee harkaa micciiree fuudhee qulfii du'aa san maal jedhe Phexros hodhu banaan du'aa qulfiin harka jirti situ cufuu danda'a situ banuu danda'a jedheen san duwwaa miti banaan bantii waaqayyoo the gate to the heaven the keys in your hand you can open and let all the ship in hoolota hundaa galchuu dandeenya jedhee hodhadheen hadha maal goone qulfii nutti kenna lafa kennee deemaa jirra hadha qulfiin eessa akka jiru hin beennu akka kuno maal jedhama maintenance kuno qulfii baay'ee tokko asirra rarraafatee deema yoo bakka iban dhaqee qulfii maraa taraa kaan godhe yaala kunillee hojjetu kaan godhe yaala kunillee hojjetu otuma achi godhu sa'aatiin jalaa dhumata kan taane hadha qulfii baay'eetu harka jira beektota kaa ogeeyyota nu wanti hunduun harka jira kaa qulfii 10 ol baadhannee zooraa jirra qulfiin nu kenname takkatti jecha qulfii takkatti si kenname yoo qabachuu hin dandeenye qulfii baadhachuu deemna qulfii baay'ee harka qabachuuni salvationii delay godha qulfii baay'ee harka qabachuuni guyyaa fayyumsaa harkisa guyyaan fayyinaa hadha akkuma jedhame hadha qulfii takkatti san balaq ol goote banuu ka dandeettu qulfii baay'ee as keettee ol fuudhaa yaalta maraa hin ta'u kunillee okay hin ta'u kunillee yookaan maybe qulfiin nun harkan jiru ta'e dhumarratti abdii kutatte nama waan taateef balbala si dura jiru bantee nama galchuu dhiiftee karaa biraa oofta bu'aan qajeellummaa irraa dhufu maaliree geggeeffamuu otoo hin ta'in kan hafuuraan geggeeffamuu jiraanna bu'aan qajeellummaa qulqullummaa yoo qulqulloota taanu gaa'elli ka fidu bu'aan gaa'elaa qajeellummaa fi qulqullummaadha. Qajeellummaa maali jenneerra waa'ee qajeellummaa dubbanneerra Kiristoosin jalatti of kennee ija godhachuu. Bu'aan qulqullummaa maali? Jireenya fooniin geggeeffamuu otoo hin taane hafuuraan geggeeffamuu jiraan. Attam akkas wallaalota taatu jedha Phaawulos. Okay? Hafuura qulqulluudhaan jalqabdi amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaaddu moo akkami? Kalee beeyoo Kiristoosin fudhannu beeyoo cuuphamnu hafuuran nuu kenname. Ameen haleluuyaa jennee ijoollee Kiristoosii taanee hafuurri nuu kenname ayyaanni nurraan dhangalee gayyaane kun lisaanii dubbata kun wangeela lallaba kun zammara kun waltajjii isa ibidda kaasa hadha maal taane because isa hafuuraan jalqabne san fooniin raawwachuuf yaalaarra. It's not gonna happen like that. In ta'u abadan yoo dhuguma mataa jabaachuu filanne malee in ta'u. Hafuuraan jalqabde hafuurumaan raawwadhu. Galaatiyaa 3:5 dhaqaa dubbifadhaa. Galaatiyaa 3:5 yeroo qusachuu waan barbaadeef xiqqisiisni dubbisaan jiru. Wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu. Eega jedhame eessaa fuunee seeraan qajeelota ta'uu yaalaa jirra. Kitaabni beenu jala jira. Are we not reading the Bible or we are reading but we're not complying to it? Yookaan kitaaba dubbisaan jirru moo dubbifataatuma jirra. Garuu isa hafuuraan raawwachuun nurra jiru fooniin raawwachuuf yaalaarra. Kitaabni adii lafa kaa'eera. Wanti seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa hin ta'u jedhee gala lafa kaa'e hafuura qulqulluudhaan malee seerri nama hin qulleessu. Asirriitaan malee. Hafuura qulqulluudhaan malee seerri nama hin qulleessu. Qulqullummaan gaa'elaa kan nu barsiisu kana. Hafuura qulqulluudhaan malee seerri nama hin qulleessu. Galaatiyaa 2:16 3:21 Roomaa 2:13 yoo dubbifattanii waa'ee bu'aa qulqullummaa waa'ee seera odoo hin taane hafuurri qulqullummaa namaa kennuu badhisee dubbisa. An kanniin dubbisutti yeroon akkan harkaan dhumanneef itti dhiisee sa'aatiilee laallataa deemaa daqiiqama 7 takka naafee amma isii dhumaa dubbisaati achumaan xumuraa jechuudha.
Egaa iddoo seerri hin jirretti cubbuun du'aadha jedha kitaabni qulqulluun. Waaqnii fi lafti darbus seerri garuu gonkuma hin darbuu jedha. Roomaa 7:8 irratti Maatewos 24:35 yoo ilaaltanii lol waa lama asirra wal bira kaa'eera. Tokko iddoo seerri hin jirretti cubbuun du'aadha jedha. Cubbuun du'aa ta'uuf seerri jiraachuu hin qabu jechuudha. Miti dai? Akkasii miti? Iddoo seerri hin jirretti cubbuun du'aadha jedha. Sirriitti hubadhaa. Tokko. Kana jechuun cubbuun du'uuf seerri jiraachuu hin qabu jedha. Akka jedhuuti jechuudha. Akkasitti nu hubatina isinii sirreessa. Misunderstanding Bible yeroo baay'ee kan nama balleessu. Akkasitti akkasitti jechuun barbaanna. Namni akkasitti hubachuu mala. As deebi'ee wal bira isinii wanti kaa'eef waaqnii fi lafti darbu seerri garuu gonkuma hin darbu jedhan mallee laata. That means seerichi bara baraan hin jiraatu. Amallee. Garuu seerri yoo jiraate cubbuun hin jiraa jedha. Why is that? Kanaafuu falli jiru maali ree? 2:7 irratti dubbatu seerichi akkuma jirutti laal. Isa seericha akkuma jiru seericha jala akka hiikamnuuf abbaan manaa du'uun barbaachisaadha. Abbaan manaa du'uun barbaachisaadha. Asitti dubbii wal jala darbee laal. Look, cubbuun du'uuf seerri du'uu qaba dhaamti. Garuu asitti seerri du'uuf seerri du'uuf abbaan manaa du'uu qaba dhaamti. Abbaan manaa kenna kun baay'ee ijaarana dhugaa ifa baafnee walitti haa dubbannu. Kakuu moofaa keessa bee seexana. He was the devil, the husband of the earth. Now he's dead. Seerichi illee waliin du'aa jechuudha. Seerichi yoo maal ta'a? Cubbichi illee waliin du'aa jechuudha. Sun ta'uu kasan godhu nuu miti, fooniinii miti san kan goonu, hafuuraani. Hafuuraan kan godhu isa hafuurarraa dhalate sani. Isa olii dhufe sani. Isa al takka cubbuu hojjetee hin beekne sani. Isa gonkuma cubbuu irraayyuu dhalanne sani. Macaafa faarfannaa boqonnaa 55 tokko moo akkasumatti hubatu? 51:5 irratti Daawit maal jedha? Ani gara haadha koo keessaa hin cubbamaadha jedha. Maaliif haati koo cubbamtuu waan taateef? Yesuus Kiristoos Maariyaamin keessa yoo dhalatu isiin cubbamtuu taatus inni Maariyaamiif fedha dhiiraa irraa waan hin dhalanneef inni gadameessa isiisan akka waan keessa buleeti bayeeti. Sababii nama fooniitiif seerri hojii isaa hojjechuu hin dandeenye. Dhagaa sababii nama fooniitiif seerri hojii isaa hojjechuu hin dandeenye. Tokko san inni biraa Waaqayyo ilma isaa ergee cubbuu nama foonii keessa jiraatutti faradee jira. Sababii nama fooniitiif seerichi hojii isaa hojjechuu waan dadhabeef is the because of nama fooniitiif seerichi hojii isaa hojjechuu waan dadhabeef Waaqayyo ilma isaa ergee cubbicha nama foonii keessa jiru sanitti firdii farade. Cubbichatti farade malee isinitti faranne baay'ee. Dhagaa ammallee isinitti hima. Cubbichatti isa farade isa firdii cubbuutti kenname kana cubbicharraa hiikamaa jedhaara. Yoo hiikamuu baattan seericha cubbuu waliin hojii dadhabe san waliin hidhamtanii gaalamtanii jedhaara karaa biraatiin jecha kana yoo beektan hin baddanii jechuudha. Waaqayyo ilma isaa ergee cubbuutti faradee jedha. Inni biraa sadaffaa maal? Ilmi isaa foon namni cubbamaan uffatu. Argaa laala. Foon namni cubbamaan kun uffatee cubbuu balleessuuf dhufe. Humna cubbuu balleessuutti isa keessa waan jiruuf foonicha keenya kana uffate. Fakkeenya biraa isinii kenna. Ijoolleen baateeti biyyatti baateeti. Namni ijoolleen biraa ganda biraa yoo rakkiste humna hin qabu daa'imni mucaan tokkochi yoo rakkisanii bortaa uffatee deeman yeroo maraa hin arrabsanii hin dhayanii kuffisanii booyaatuma darbaa gaafuu gala abbaatti mataa abbaan immoo maal akkana godhanii bortaa kanaaf fan arrabsanii maal jedhanii jedha. Akkasii okay jedhee gaafa biraa ati mana hafedhee bortaa ofii uffatee akka waan gadi gabaabbatee ta'ee naannoo isaa jilbiiffateetuma deema. Ijoolleen mucaama san seetee kaabbortaa waliin dhiiticha jalqabdi ofirraa gad lafa buuseet ijoollee humna qaba argitee
hunda isii haxaa'ee karaa sanirraa balleessa. Kiristoos kaabbortaan uffannee kaleessa deemaa ruun san nurra fuudhee uffatee seexanticha dhaqe. Inni yoo karaa kana biyya lafaa keessa olii gad joorru nu argataa kaballaan nu ofa gaafuu. Kaballaan nu dhoofne Kiristoos Yesuus. Kaabbortama fuunii san ofirraa mulqatee itti of mul'ise. Dura isaatii bade. Hadha hoo ulfina inni qabee dhufeen san kaabbortaa kaleessa ofirraa buufnee ulfina inni nu kenne san uffannee yoo deemne seexan dhuggee naannoo kennan dhufu. Badee taa'ee hiyyuusaa hin iyyaa quba nu qabaa waaqa bira dhaqee nu kassasaa isa hundaa ka godhu wanta nu asii garaa keenya keessatti isaaf karaa bannuun duwwaadha. Egaa fakkeenyi gaa'elaa seera hafuuraa isa karaa Yesuusii nama jiraachisuudha. Fakkeenyi gaa'elaa dhagaa. Fakkeenyi gaa'elaa seera hafuuraa isa karaa Yesuusii nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa nu baasedha. Roomaa 8:2 irra jira kun. Kana jechuun maal jechuudha? Kakuun ayyaanaa karaa Kiristoos nuuf kenname dhiifamsa arganne seera cubbuu isa du'atti nama geessu irraa hiikamne seera sababii nama fooniitiif hojii isaa hojjechuu dadhabe jalaa birmadummaa arganne uumama haaraa akka taanuuf Kiristoos waan seerri hojjechuu dadhabe hundumaa hojjechuudhaaf gara biyya lafaa nutti dhufe. Gara keenya dhufe. Seerri gaaddidduu wanta gaarii dhufuuf jiruuti malee bifa dhugaa isa wantichi gaariin sun ittiin mul'atu miti. Seerri bifa gaaddidduu wanta gaarii dhufuuf jiru saniiti malee bifa dhugaa isa wantichi gaariin sun ittiin mul'atu miti jedha. Ibroota 10:1-10 yoo dubbistan gadi fageennaan isinii ibsa kan. Egaa isa dhumaa isinii dubbisee fixuu barbaada. Waaqayyo ilma isaa kan ergeef amma dhagaa ilma isaa kan ergeef wanti seerri nu irraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti jiraannu keessatti akka raawwatamuuf kana godhe. Dhagaa foon jalaa baanee hafuuratti yoo jiraachuu jalqabne akka fedha foonii yoo ta'an akka fedha hafuuraatti geggeeffamu gaafa jalqabneef ilma isaa kan ergeef wanti amma hadha nutti hin jiraataa jirru kun akka ta'uuf. Innis maali? Wanti seerri nu irraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti jiraannu keessatti akka raawwatamuuf jechuudha. Kana godhee jiru. Kanaafis nama jaallachuun seera raawwachuudha. Roomee 4:13-10 irratti argattu. Kanaaf Yesuus cubbuu tokko illee otoo hin qabaatin nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannuuf nuuf jedhee cubbamaa ta'ee gara biyya lafaa dhufe. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5:21 irra. Dhumni isaa akkana jedha obboleeyyan koo ergaan kiyya kadhaa. Dhumarratti Waaqayyo warra fayyisee warra hafuura isaa kenneef kanatti dubbata. Si kaadhimadhee ati kan koo taatee si wajjin kakuutti galeeraa jedhee dubbate. Hafuura isaa nu keessa kaa'ee nutis akka seerrata isaatti akka adeemnuuf wanta qajeelaa ta'es gaarii goone akka eegnuuf kana nu godhe. Fo'ate nu kaadhimate waaqa nu ta'e nuti hojjettoota isaa ijoollota isaati. Kana raawwachuuf maal godhe? Hafuura isaa nu keessa buuse. Nutis akka seerrata isaatti akka adeemnuuf wanta qajeelaa ta'ee gaarii goone akka eegnuuf nu taasisaa jira. Biyya isa abboota keenyaaf kenname keessattis obboleeyyan koo dhagaa. Biyya isa abboota keenyaaf kenname keessattis akka jiraannu nuti saba isaa taanee inni immoo Waaqayyo keenya in ta'a jedha. Hisqeel 36:27-28 irratti kan dubbatu kana maal jechuudha? Kaleessa kuni waa'ee kakuu moofaa waa'ee Israa'elootaa dubbata. Hadha immoo waa'ee kiristaanotaa dubbata. Yaa kiristaanota, obboloota koo warra kiristaana taatan, obboloota koo warra dubbii hubattan, obboloota koo warra hafuurri isinii kenname, obboloota koo warra ayyaanaan bitamtan, obboloota koo warra dhiigni Kiristoos gatii keessan ta'e, obboloota koo warra hafuurarraa dhalattan hadha kana isinitti hima. Biyya Itoophiyaa keessatti, biyya abboota keessaniif kenname, biyya siif kenname keessatti nagaan moochaan birmaduun jiraachuu barbaadda?
uleen lolaa kee kilaashii miti. Uleen lolaa kee albee miti. Uleen lolaa kee dubbii waaqayyooti sitti hima. Seexanticha namicha duuba taa'ee namicha si dhiibu san duuba hidhattee mangaagaa isaa dhooftee namicha irra lafa kaa'uu dandeetta. Obboleessi keellee nagaa deebisee waliin jiraachuu jalqaba. That is the only way. An kana bichaa isinitti hima. Waaqayyo hojii isaa in hojjeta. Nu'uu miti hojii waaqayyo ka hojjetu. Waaqayyo hojii isaa in hojjeta. Eenyu keessaan akka hojjetullee isa beeka. Fedhiin ka isaa waan ta'eef dhumni kennaa isaa maal akka ta'e inni waan beekuuf akka Ermiyaas 29:11 irratti dubbatu. Waan isin yaadu ana duwwaatu beeka waan jedhee. Kanaafuuf kennitaniirtu. Hadha garaan keessan kanaafuuf kenneera. Mootummoota addunyaa dhiiftanii, mootummaa Itoophiyaa dhiiftanii, miidiyaa garaagaraa dhiiftanii waaqa tokkicha ka halkan cillimii keessa tuqusheen jalaa dhokachuun dandeenyetti iyyachuuf qophooftanii. Let's do that. You will bring peace in our country. Not only in our country, in the world. Addunyaa guutuu. Ameerikaan illee tasgabbooftee akka jiraattu goona. Humni nu harka jira. Misaa'iliin kenna dubbii waaqayyooti. Misaa'iliin kenna hafuura qulqulluudha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ergaan kiyya kadhaa kana.